Shamaa harka fuudhee jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota keenya jirra jirtuu fayyaa keessanii. Egaa har'as walitti deebinee jirra. Guyyaa sanbataa eessa oolte jechuun keessan hin oolu. Har'a guyyaa sanbataa miicaa oolee jechuudha. Mataan na dhukkubee baay'ee tokko mataan na dhukkubaa jira. Egaa maalan hojjedhe hojjettanii kinoo mucaan kiyyaa buna danfisuun barsiifachaa jira. Har'a buna danfisuun barsiifadhe jechuudha. Maaliif mataan na dhukkubeenaan jechuudha. Yoon ciises noofan gaaf tokko buna na danfisaa miti jedhee tanani buna danfifachuu barsiifachaa jira. Buna kaayee jira inni tumee jira dargisiisee jechuudha. Egaa akkas fakkaataan nu amma moo buna nuuf buusuu heda jechuudha. Kana jechuu kiyya maal jechuudha. Garuu mucaan kiyya shamaraa miti. Osoo shamara taatee hin danfisa ture. Ibidda hin qabsiisaa mana hin xaragaa waa hundaa godheeti na eega jechuudha. Dhugaa dubbachuuf har'a baay'een dadhabee jechuudha. Laga bu'ee baay'een dadhabee mataanis na dhukkubaa. Mataan jechuudhaan ergan galee mataan na dhukkubee hin beeku yoo har'a na dhukkubee sababa inni na dhukkubeefis garuu hin barre jechuudha. Asumaan qixxaa guggugaa kan daabboo guggugaa kana warri beektan warri akka koo jaalatan nyaadhaa siniin jechuu barbaadetanani buna dhugaa jirra. Egaa bunni keessan maalitti daffaa jechuun keessan hin oolu. Yeroo ammaa kana keessa baay'inaan jabanaatti hin daffu bunni, garuu immoo buna jabanaatitu caala. Haa ta'uti garuu daa'ima daffisaara waan ta'eef moo qorqoraatti jechuudha kan argisiise. Kana fakkaataan immoo dadhabee dhuman isa bira gadi taa'ee dhugaa dubbachuuf baay'een dadhabeera. Daa'ima hammumarraa waa barsiisuun baay'ee gaariidha jechuudha. Mucaan koo duraan homaa hin beeku amma barachaa jira. Barumsa samma seenee waan hundaa amma jechuudha. Maaliif tapha malee homaa tokko hin beeku. Tapha hin taphata. Daa'imman qa'ee jiru daa'imman san taphachiisa malee homaa tokko hojjeteeti hin beeku jechuudha. Amma kunoo qursii nuuf kennaa jira jechuudha. Qursii nuuf kennee buna nuuf buusee waa tokko hin barsiise jechuun bakka akka inni nuufis ajajamu. Amma ergaas baay'ee hin beeku. Waa hundaa baay'een danda'u. Tapha qofa danda'a. Ijoollee taphachiisa daa'imman waan jiraniif amma garuu barsiisaan jira jechuudha. Kophaa koo yeroo hin jirutti kana fakkaataa. Kanuma isiniin jechuu barbaadde maaliif daa'imni yoo namni bira jiraate odoo nama bira jiraate waan hundaayyuu daa'ima naaf hojjechuu dandeessudha. Daa'ima waan namni ajaje hundumaa naaf hojjechuu danda'udha. Garuu namni isa barsiise hin jiru. Tapha qofaa akka guddisee daa'ima akka guddise immoo namni beektan hin dhabamtanii baay'ee quuftudha jechuudha. Kanaafuu isaan homaa ittiin dubbatanii ofumaa isaaniitii waan barbaadan godhatu. Ofumaa isaaniitii jechuun barsiisuu hin xaarre jechuudha. Kanaafuu nuti immoo hin barsiifanna jechuudha. Gaafa dadhabne sun akkuma har'aa kana jechuudha. Har'a fa'aa dhugaa dubbachuuf osoo shamara taatee amma buna naa danfistii miti yookaan naa danfistee na eeddii miti fa'aan jedhee jechuudha. Kana fakkaataa har'a akkanatti kana dabarsinee guyyaa sanbataa hedduu namatti tola. Waaqayyoof haa galatu nagaadhaan oollee. Amma buna sa'aatiiti kuni buna guyyaa jechuudha. Lagaa galleeti baay'ee dadhabnee jirra jechuudha. Dadhabee tanan jira. Aduunis akka maleedha. Kana fakkaataa har'a hojiin keenya hojii yeroo guyyaa boqonnaa keenyaati. Guyyaa hojiin hin jirre jechuudha. Har'a kan namni kiristaana ta'e sanbata wallaalee hin jiru. Sanbanni namoota hundumaafuu boqonnaadha. Warroota hojii mootummaa hojjetaniifis warroota hojiilee adda addaa hojjetaniifillee sanbanni kun mana oolmadha jechuudha. Kan uffata isaa miiccachuu qabu uffata isaa miiccataa, kan immoo qa'ee ofii waan bade laallachuu qabu. Akkasumatti hunduu wal qixxaateeti jechuudha. Itoophiyaa keessatti kan deemu
kiristaana qofaaf osoo hin ta'in sanbanni hundumaafuu qixa jechuudha. Warroota hojii qabaniif hunda guyyaa kana kan boqatanii nus immooyyuu guyyaa boqonnaa kanatti fayyadamuun uffata keenya miiccannee qulqullina keenya eeggannee Waaqayyoof haa galatu. Haala kanaan dabarsinee koottaa haa nyaannu, buna isaa dhugnu. Isiniin jedha. Kana fakkaata hordoftoota keenya. Mee har'a immoo akkanumaan yeroo baay'ee waanuma hunda waan jiru hunda isinitti haasofna. Waa'ee hojii kanneen isinitti haasa'an ture. Kaleessas waa'ee lukkuu irratti kan hojjedhe, lukkuu meeqaan bittee gabaadhaa bitte mooyi warreen naan jettanis jechuudha. Isas boru deebii isinii qabadheen dhufa jechuudha. Lukkuun kiyyaas immoo hangam akka buusaa jirtu, maal akka hojjechaa jirtu walumaan laalla jechuudha. Waan hundumaa manni keenyas kana fakkaata. Akkanuma jirra jechuudha. Akkuma amma jirru kana galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kaameramaan lullu kana waraabee dunni kiyya baay'ee bareeda. Kanaaf kaameramaaniin kun dideetuma luka jala na waraabee. Kaameramaan kiyyan dadhabee haa jiran luka kiyya bareeda kana naa mul'isa. Kana fakkaata hordoftoota keenya koottaa mee haa nyaannu yaa dhugnu. Bunni kophaa hin dhugamu, nama wajjin dhugamaa, ollaa wajjin dhugamaa, beetasaba wajjin dhugamaa. Nummoo beetasaba sin qabnu, ollaa sin qabnu kun kophaa keenya buna dhugaa jirra. Isiniin jenna. Kana fakkaata. Kaartooniin immoo akka wanni hin gubanneef jechuudha. Sharaan akka nu jalaa hin gubanneef kaartoonii kan jala godhanne. Bunni keenyas kana fakkaata. Haala warra baadiyyaatiin danfifanne jechuudha buna. Koottaa haa dhugnu isiniin jechuun barbaade. Qofaanis na qabe natti fakkaate jechuudha. Mataan baay'ee na dhukkubee immoo maan jedhu galata Waaqayyoo. Haala kanaanii dafaa galaa toorri daa'ima qabdan waa barsiifadhaa. Hojii isaa ta'uu, barumsa isaa ta'uu waan hundumattuu daa'imni gaafa haati ofii bira jirtu malee gaafa kaan omtuu hin beela'in qofa jechuudha. Warri biraa kan laalu hin beela'inidha malee baay'ee hin laalanii, baay'ee waan barsiisanii waan hundumaayyuu barsiisuuf haadha wayyaa. Kanaafuu warroonni daa'ima qabdan daddafaa galaayii qabeenyumaa miti. Qabeenyi guddaan fayyaadha. Qabeenyi inni guddaan ilmoodha. Ilmoo ofii immoo yoo waa barsiisan yoo firii wayii irratti hin buusinii baay'ee ulfaatadha jechuudha. Kanaafuu kana fakkaata. Wanni har'a isiniin qabadhe viidiyoon keenya har'a kanuma fakkaata. Viidiyoo biraatiin immoo amma walitti deemtu nagaan nu turaayi. Warri sabiskiraabii hin goone sabiskiraabii godhaayi. Gaaf barbaadan buna dhuguu, gaaf barbaadan biddeen nyaattu seenaa mana keenyaa.